Akkam jirtu barattoota, egaa har'a kan ilaallu saayinsii naannoo kutaa ja'affaa Gilgaala boqonnaa tokkodha. Yeroo darbanitti boqonnaa tokko paartii jalqabaaf paartii lammaffaa jechuudhaan bakka lamatti qoodnee haala gaariin waliin ilaalleerra. Har'a immoo paartii sadaffaa Gilgaala boqonnaa tokko waliin ilaalla jechuudha. Inni jalqabaa dhugaa yookiin soba jechuun deebisi kan jedhudha. Gaaffiin jalqabaa biyya tokko biyya biroo waliin wal bira qabuun ibsuun argama birqabaa jedhama jedha. Kun dhugaadha. Maaliif biyya tokko biyya kan biraa wajjin yoo wal bira qabne ilaallu wal bira qabu waan ta'eef birqaba jennee yookiin argama birqabaa jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu kun dhugaadha. Argama dhugaa kan ta'e immoo sarara yaadaa dagalee fi gadee fayyadamnee kaartaa irratti ibsinaa jechuudha. Gaaffiin lammaffaa argamni dhugaa sararoota yaada dagalee fi gadee fayyadamuun kaartaa irratti argama iddoo tokko agarsiisa jedha. Kun dhugaadha. Argamni dhugaa sararoota yaadaa dagalee fi gadee fayyadamne jechuudha. Argama dhugaa yeroo ibsinu. Argama birqabaa irratti biyyoota garaagaraa tokko wal bira qabnee kan wal ibsinu yoo ta'u kallattii isaan itti argamanii. Argama dhugaa irratti garuu sararoota yaadaa dagalee fi gadee fayyadamnedha kaartaa irratti kan agarsiisnu. Kanaafiyyuu kun dhugaadha jechuudha. Sadaffaan baay'inni biyyoota gaanfa Afrikaa fi naannoo baha Afrikaa garaagara jedha. Kunis dhugaadha. Maaliif biyyoonni gaanfa Afrikaa ta'an kam kamdha jenneerra? Eertiraa, Jibuutii, Itoophiyaa fi Soomaaliyaadha jenneerra jechuudha. Isaan kun baay'inni isaanii afurdha. Biyyoota naannoo baha Afrikaa kan jedhaman garuu baay'inaan afurdha 11dha jechuudha. Isaan kun biyyoota gaanfa Afrikaa keessa jiranis kan waliin hammatan yoo ta'u, Keeniyaa fa'aa, Sudaan kibbaa fa'aa dabalatanii baay'inni isaanii walumaa galatti 11 jechuudha. Kan gaanfa Afrikaa garuu afuri. Kanaaf deebiin kun dhugaadha jechuudha. Baay'inni biyyoota gaanfa Afrikaa fi baha Afrikaa gargaridha jedha. Dhugaadha. Garbii guddaan Hindii naannoo baha Afrikaa kallattii kaaba bahaatiin daangessa jedha. Garbii guddaan Hindii naannoo baha Afrikaa kallattii kaaba bahaatiin daangessa jedha. Kun sobadha. Fakkii irratti akkuma ilaaluu dandeenyu fakkii asirratti isiniif kaa'eeru. Kanarratti yeroo ilaallu garbii guddaan Hindii eessatti argama? Asitti argama jechuudha. Garbii guddaan Hindii asitti argama. Baha Afrikaan immoo kanadha. Naannoon baha Afrikaa garba guddaa Hindii karaa kaaba bahaatiin jedha. Kaaba bahaatiin osoo hin taane kibba bahaatiin daangessa jechuudha. Kun kibba bahaatiin daangesseera. Kanaafuu deebiin isaa soba ta'a jechuudha. Naannoo baha Afrikaa guutummaan guutuutti kallattii kaabaatti argama jedha. Kun sobadha. Maaliif naannoon baha Afrikaa kallattii bahaatiin argama jechuudha. Kallattii bahaatiin argama malee kallattii kaabaatiin miti. Kanaafuu deebiin isaa sobadha. Qaamni bishaanii baha Afrikaa daangessan galaana diimaa fi galoo galaana Eedanii qofaadha jedha. Qaamni bishaanii baha Afrikaa daangessan egaa galaana diimaa ni daangessaa, galoo galaanni Eedan ni daangessaa, akkasuma garbii guddaan Hindii ni daangessaa jechuudha. Garbii guddaa Hindiis qaama bishaanii waan ta'eef sadiidha jechuudha. Asirratti garuu galaana diimaa fi galoo galaana Eedanii qofaadha jedha. Kun garba guddaa Hindiinis waan keessa jiruuf soba ta'a jechuudha deebiinsaa. Gaaffii ja'affaa deebisaa soba ta'a jechuudha. Kan itti aanu dhugaaf sobaa fixneerra. Kan itti aanu naannolee baha Afrikaa daangessan kanneen baha jala jiran kallattii A jala jiraniin walitti firoomsi jedha. Egaa asiin kaaba, kibba, dhihaa, kaaba bahaa, kibba bahaa jedha. Asiin immoo naannolee fi galaanota qaaman bishaanii daangessan kaa'eera. Egaa torbaffaa irratti maal jedha? Kaabaan jedha. Kaabaan maaltu daangessa jechuudha? Kaartaa asirra jiruun akkuma ilaaluu dandeenyu kaabaan kaartaa kanarratti akkuma ilaallu kun baha Afrikaadha. Baha Afrikaarraa kaabaan eessatti argama jechuudha? Kaaba Afrikaa jechuudha. Kallattii kaabaa kanaan kaaba Afrikaatu argama. Kallattii kibbaatiin immoo kibba Afrikaa jechuudha. Asiin kibba waan ta'eef kallattii kibbaatiin kibba Afrikaatu daangessaa jechuudha. Asiin immoo kallattii dhihaan eenyutu argama? Giddugaleessa Afrikaa jechuudha. Giddugaleessa Afrikaatu asiin argama. Karaa baha Afrikaa dhihaan kan daangesseeru giddugaleessa Afrikaadha jennaa jechuudha. Qaaman bishaaniitiin yommuu ilaallu immoo fakkii kanarraa akka ilaaluu dandeenyu garbi guddaa Hindii eessaan daangessee jira?
kibba bahaatiin jechuudha. Asiin kibba bahaatiin daangesseera. Galoon galaana Edan immoo eessaan daangesseera jechuudha? Kaaba bahaatiin jechuudha. Kanaafiyyuu deebiinsaa kaabaan kan jedhu kaaba Afrikaadha. Kibbaan kan jedhu kibba Afrikaadha jechuudha. Dhihaanoo akkuma amma fakkii irratti ilaalle naannoo giddu galeessaa Afrikaadha jechuudha kan daangessee jiru. Dhihaa Afrikaa kan jedhu jira garuu dhihaa Afrikaan baha Afrikaa waan hin daangessineef deebii ta'uu hin danda'u jechuudha. Deebiinsaa naannoo giddu galeessaa Afrikaadha. 10ffaan kaaba bahaan jedha. Kaaba bahaan maaltu daangessa jenneerra? Kaaba bahaan fakkii kanarratti akka ilaaluu dandeenyu kaaba bahaan as galaana diimaan as jira. Galaana diimaan kunoo kallattii kanaan kaaba bahaatiin kan argamu galaana diimaadha. Kallattii kibbaatii kun kallattii kaaba bahaadha. Asiin kibba bahaadha. Kanaafiyyuu asirratti galaana diimaa kan jedhu kibba kaaba bahaatiin daangessaa. Garba guddaa kan jedhu immoo kibba bahaatiin daangessaa jechuudha. Kibba bahaa kan jedhuuf eessa jennee garba guddaa Hindiidha. Kaaba bahaa kan jedhuuf immoo galaana diimaa ta'a jechuudha. Haala kanaan ibsuu dandeenya. Sadaffaa irratti qubee deebii sirrii ta'e yookiin qabate filadhu jedha. Gaaffiin tokkoffaan naannoo kaaba Afrikaa keessaa biyyi baha Afrikaa daangessu bakka duwwaadha jedha. Naannoo kaaba Afrikaa keessaa biyyi baha Afrikaa daangessu bakka duwwaadha jedha. Naannoo kaaba Afrikaa ta'anii baha Afrikaa biyyoota daangessan eessa jennee biyyoota lamatu jiru kaaba Afrikaa keessaa biyyi baha Afrikaa daangessan isaanis Ijiptiif Liibiyaadha jechuudha. Ijiptiif Liibiyaatu kaaba Afrikaa keessaa baha Afrikaa daangessaa jechuudha. Kanaafiyyuu Liibiyaa, Koongoo, Zaambiyaa, Chaad jedha. Ijiptiin jiru, Liibiyaan jira. Kanaafiyyuu deebiinsaa Liibiyaa ta'a jechuudha. Deebisaa Liibiyaa jennee deebisuu dandeenya jechuudha. Gaaffii lammaffaa irratti naannoo giddu galeessaa Afrikaa keessaa biyyi baha Afrikaa daangessu eessadha jedha. Bakka duwwaadha. Maalaawii, B, Koongoo, C, Ijipti, D, Zaambiyaa jedha. Kun deebiinsaa Koongoodha. Koongoodha. Kitaaba keessan irratti akkuma kaa'u kitaaba keessan irratti kaa'ee jira. Isarraa yoo ilaalle isinii gala. Asirratti biyyoota baha Afrikaa daangessan Ijiptii fi Liibiyaa jenneerra. Giddugaleessa Afrikaa keessaa immoo Chaad, Afrikaa giddugaleessaa fi Dimokiraatik Riippubilikii Koongoodha jira jechuudha. Koongoon giddugaleessa Afrikaa keessaa baha Afrikaa daangessaa jechuudha. Kibba Afrikaa keessaa immoo naannoo baha Afrikaa kan daangessan Zaambiyaa, Maalaawii fi Moozaambiik. Zaambiyaa, Maalaawii fi Moozaambiik. Giddugaleessa Afrikaa keessaa Chaad, Afrikaa giddugaleessaa fi Koongoo jira jechuudha. Kanaafiyyuu yoo gaaffichatti deebinee ilaallu kun giddugaleessa keessaa kan baha Afrikaa daangessu Koongoo ta'a jechuudha deebiinsa. Biyyoota naannoo kibba Afrikaa keessaa baha Afrikaa daangessan immoo kam jedhaa? Kana Afrikaa giddugaleessaan eessa jenneerra? Afrikaa giddugaleessaan Afrikaa giddugaleessaa keessa jira malee kibba Afrikaa keessa hin jiru jechuudha. Afrikaan naannoo giddugaleessa Afrikaa keessa jira malee kibba Afrikaa keessa hin jiru. Kanaaf kun deebii ta'uu hin danda'u. Liibiyaan immoo maal jenneerra? Liibiyaan kaaba Afrikaa keessatti argamti jechuudha. Kibba Afrikaa miti. Kanaafiyyuu Liibiyaan ta'u. Koongoon immoo giddugaleessa Afrikaa keessadha kan isheen baha Afrikaa daangessu malee kibba Afrikaa miti. Daan Moozaambiik jedha jechuudha. Daan Moozaambiik jedha. Moozaambiik biyya kibba Afrikaa keessa jira. Biyyoota kibba Afrikaa keessa jiran keessaa kan baha Afrikaa daangessanidha jechuudha. Kanaafiyyuu deebiinsaa Moozaambiik ta'a jechuudha. Moozaambiik baha Afrikaa ni daangessa jechuudha. Kan itti aanu faayidaa sararoota yaada dagalee fi gadee kan ta'e kami jedha. Sararoota yaada dagalee fi gadee kan ta'e kami jedha. Egaa sararoota yaada dagalee fi gadee fayyadamuudhaan argama dhugaa bakka tokkoo ibsuu dandeenya jechuudha. Argama dhugaa bakka tokkoo sararoota yaada dagalee fi gadee kaartaa irratti fayyadamuun argama dhugaa bakka tokkoo ibsuu dandeenya jenneerra jechuudha. Kanaafiyyuu argama birqabaa bakkeewwanii beekuuf jedha. Argama birqabaa bakkeewwanii beekuuf biyyoota garaagaraa tokko wal bira qabnee
kara kam argamu jennee wal bira qabnee ilaalla. Sararoota yaada dagaleef gadee hin fayyadamnu kanaaf sobadha. Ol ka'iinsa teessuma lafaa safaruuf hin ta'u. Baay'ina uummata biyya tokkoo kaartaa irratti dubbisuufis hin ta'u. Daan maal jedha? Argama bakkeewwanii sirrii ta'e ibsuuf nu fayyada jechuudha. Argama bakkeewwanii sirrii ta'e kan bakka tokkoo ibsuuf kan nu fayyadu sararoota yaada dagaleef gadeeti jechuudha. Sararoota yaada dagaleef gadee fayyadamnee argama bakkeewwanii ibsuun kan sirrii ta'e ibsuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf deebiin isaa daataa jechuudha. Deebiin isaa daataa. Kan itti aanu baay'inni naannoo baha Afrikaa lakkoofsaan meeqa jedha. Naannoo baha Afrikaa baay'inni isaanii meeqa jenneerra? Naannoon baha Afrikaa baay'inni isaanii meeqa? 11 jenneerra jechuudha. Cuunfaa boqonnaa keessaniirra akkuma kaa'eeru deebiin isaa 11 ta'a. Naannoo baha Afrikaa keessa biyyoonni jiran 11dha. Kan itti aanu kanneen armaan gadii ibsi jedha. Tokkoffaan kaartaa googiliidha. Kaartaa googilii lafaa kallattii biyyoonni baha Afrikaa itti argaman jedha. Isaan kana paartii lammaffaa irratti haala gaariin hojjennee waan gadhiifamee jiruuf paartii lammaffaa yeroo darbe kan gadhiifameeru irraati ilaaluu dandeessu. Kaartaa googiliin maal akka ta'e, googiliin lafaa maal akka ta'e tokko isaa biyyoota baha Afrikaa kallattii isaan itti argaman hunda isaanii haala gaariin paartii lammaffaa irratti hojjennee waan jirruuf achirraa ilaaluun deebisaa achirraa argachuu dandeessu. Sanarraa hubachuu dandeessu. Boqonnaa tokko kanumaan goolabnaa. Boqonnaa tokko saayinsii naannoo kan kutaa 6ffaa boqonnaa tokko kanumaan goolabnaa. Kutaan itti aanu boqonnaa 2dha. Boqonnaan 2 saayinsii ifaa taasisuu kan jedhudha. Egaa boqonnaa 2 kana haala gaariin hojjennee waan jiruuf as keessatti sirna dhiiga namaa kan jedhu onnee hunda isaanii haala gaariin hojjennee waan gadhiifamee jiruuf chaanaalii keessa seenuun yookiin saayinsii naannoo kutaa 6ffaa boqonnaa 2 jettanii sarchi gochuun argachuu ni dandeessu. Haala gaariin hojjetamee waan jiruuf achirraa hordofaa. Kan biraan chaanaalii kana hiriyoota keessan bukkeedhaan gahaa sheer godhaa. Chaanaalii kana yeroo viidiyoo hojjennee gadhiisnu akka isin qaqqabuuf sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Sabiskiraayib yoo gootan viidiyoon gadhiisnu dafee isin qaqqabuu akka danda'uuf jechuudha. Akkasuma viidiyoon kun isinitti toleera taanaan laayik gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan hunda koomentii irratti nu beeksisuu hin dagatinaa. Akkasuma nu jajjabeessuu viidiyoowwan adda addaa akka dabalataan isiniif gadhiisnu koomentii irratti nu jajjabeessuun nu bukkee jiraachuu keessanii fi akka chaanaalii kana jaallattan nu beeksisuu hin dagatinaa. Viidiyoowwan kanneen akka herregaa, saayinsii naannoo, ogaartii jennee kan kutaa 6ffaa, kan kutaa 7ffaa jennee kan kutaawwan gadii keessatti argaman baay'ee isaanii hojjennee waan gadhiisnuuf chaanaalii kana keessa seenuun argachuu ni dandeessu. Galatooma.